Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Ballootti barsoonni sababa mindaan isaanii irraa citee gaafataniif hidhamuu isaanii dhagahamee jira. Paartileen siyaasaa lama filannoo hafeef irra deebiidhaan gaggeeffamu keessaa of baasanii. Itoophiyaan namoota barbaadaman Ameerikaan akka dabarsitee kennituuf gaafattee jirti. Oduu kennaa biyya alaatiin korri waliigalaa biyyoota gamtoomanii murtee miseensummaa Filisxeem deeggaruu dabarse. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turaan Jibriil Muhammadi amma oduu bal'inaan. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Ballootti barsoonni sababa mindaan isaanii irraa citee gaafataniif hidhamuu isaanii dhagahamee jira. Qabata misoomaa jedhuun mindaan baatii tokko fedhii barsootaa maleetti irraa kutamuu eegalee turuu isaa torban darbe keessa Oromiyaa Freedom Mediaan gabaasuun kennan ni yaadatama. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Ballootti barsoonni sababa mindaan isaanii irraa citee waan gaafataniif hidhamanii jiru. Qabata misoomaa jedhuun mindaan baatii tokko fedhii barsootaa maleetti kutamuu eegalee turuu isaa torbee darbe keessa Oromiyaa Freedom Mediaan gabaasuun isaa ni yaadatama. Kanuma hordofee barsoonni mindaan keenya maaliif nurraa cita jechuudhaan gaafataa turan hidhamanii turan kaan immoo hanga yoonaa mana hidhaatti argamu jechuun barsiistonni dubbatanii jiru. Mahadii Aliyyii fi Barsiisaa Kadiraloo barsiisota mana barumsaa Burqaa Barakaa kan ta'an dhimma mindaa barsootaa cituu wal qabatee jiru irratti miidiyaatti himtan jechuudhaan hanga yoonaa hidhaa jiraachuu isaanis dubbatamaa jira. Mindaan barsiisotaa kan baatii tokko darbeerraa muramee jiraachuu kan himan barsiisonni ni deebisna jedhanillee hanga ammaatti nuuf hin deebine jechuun dubbatu. Durataa itti aanaa waldaa barsiisota aanaa Malkaa Balloo kan ta'an barsiisaa Shamsu Ahmad hidhamee turuu kan himan maddeen kenna gadi lakkifamuu barsiisota lamaan waajjira poolisii magaalaa Jaajaatti hidhamanii jiraachuun OFM odeeffatee jira. Dhimma kanarratti yaadaa fi deebii bulchaa aanaa Malkaa Balloo obbo Jamaal Sammaan dhaga'uudhaaf miidiyoonni bilbilaan yaalanis deebii kennuu hin dandeenye. Dabalataan itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa Malkaa Balloo obbo Kadir Abdallaatiif bilbilamus barsiisonni hidhamanii fi mindaan barsootaa kutamellee hin jiru jechuun komii barsootaa kana haalee jira. Paartileen siyaasaa lama filannoo hafeef irra deebiidhaan gaggeeffamu keessaa of baasanii. Paartileen siyaasaa Innaat Paartii dhaabbata tokkummaa Itoophiyaa guutuu meeyadaa jedhamuun filannoo bakka kanaan dura ittiin gaggeeffamin hafee fi bakka filannoon irra deebiin gaggeeffamu naannolee Affaar keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 9 bara 2016 karoorfame keessaa of baasuu beeksisanii. Guutuu isaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti dhiyeessiti. Paartileen siyaasaa Innaat Paartii fi dhaabbata tokkummaa Itoophiyaa guutuu jedhaman filannoo bakka kanaan dura ittiin gaggeeffamin hafee fi bakka filannoon irra deebiin gaggeeffamu naannolee 4 keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 9 bara 2016 karoorfame keessaa of baasuu beeksisan. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo waliigalaa marsaa 6ffaa bakka ittiin gaggeeffamin kan akka naannolee Beenishaangul Gumuz, Affaar, Sumaalee fi Itoophiyaa giddu galeessaa keessatti naannolee filannoo 28 itti filannoo gaggeessuuf akka lakkoofsa Itoophiyaa gurraandhala 22 bara 2016 sagantaa baasee ture. Filannoo caamsaa 9 gaggeeffama jedhame kanaaf haalli mijataan hin jiru kan jedhan paartileen kunneen hanga haalli dandeessisu uumamutti filannoon akka dheereffamuuf boordii filannoo biyyaalessaatiif gaafii dhiyeessuu isaanii eeraniiru. Paartileen kunniin paartilee biroo lama waliin ta'uun xalayaa akka lakkoofsa Itoophiyaa gurraandhala 22 barreessaniin filannoo sirrii gaggeessuudhaaf hin dandeessisan qabxiiwwan jedhan kaasuun boordichi murteessaa akka keessa deebi'ee ilaaluuf gaafataniiru. Haa ta'u malee bakkeewwan filannoo hafanii fi irra deebiin itti gaggeeffamu jedhaman keessaa socho'aa jirra kan jedhan paartileen kunneen boordichi sirreeffama gochuu dhabuu isaatiin filannichatti hin hirmaannu jechuun beeksisaniiru. Paartileen kana murteessuuf sababii kaasan biyyattiin labsii yeroo muddamaa keessa kan jirtu ta'uu fi rakkoon nageenyaa jiraachuudha. Pirezidaantiin Innaat Paartii Dr. Saayifa Sillaasee Ayyaalaw haala qabatamaa biyyattiin keessa jirtu kaasuudhaan filannoon yeroo
biyyattiin sirna heera mootummaatti deebitu gaggeeffamuu qaba jedhe. Haalli nageenyaa naannolee amma filannoon itti gaggeeffama jedhame keessa jiru amansiisaa miti kan jedhe pirezidaantichi filannichaaf akkasumaan gaggeessituu yookiin ajjaabii ta'uu hin barbaannu jechuun akka of keessaa baasan dubbate. Yaaddoo isaanii kana boordii filannootiif dhiyeessineerra kan jedhe Dr. Saifee Sillaasee boordichi deebii isaaniif deebiseen yaaddoo isaanii akka hin hubatin ibseera. Filannicha gaggeessuudhaaf haalli jiru mijataa fi filannoon gaggeeffamuu akka danda'u adeemsi filannichaas akka itti jiramu xalayaa ibsu boordicharraa paartileef akka ergame eeruun deebicha waan hin fudhanneef filannichatti hirmaachuu keessaa of baasuu dubbateera. Haala kana fakkaatu keessatti ajjaabii tumsituu taanee deemuu hin hayyamnu jedhe. Faallaa paartilee kanneen lamaaniin alatti ammoo filannichi ni ture kan jedhanii fi hatattamaan akka gaggeeffamuuf paartileen siyaasaa gaafachaa turan baay'een ni jiru. Pirezidaantiin Innaat paartii Dr. Saifee Sillaasee paartiin hunduu gamaggama mataasaa qaba jechuun garaagarummaa ilaalchaati jedhe. Nuti garuu filannoo bu'a qabeessa ta'e gaggeessuu hin dandeenyu gamaggama jedhu qabna jedheera. Itoophiyaan namoota barbaadaman Ameerikaan akka dabarsitee kennituuf gaafattee jirti. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa namoota Ameerikaa jiraatan barbaadamaa jiran dabarfamanii akka kennamanii fi tumsaa akka taasisaniif ambaasaaddara Ameerikaa gaafate. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Itoophiyaan namoota barbaadaman Ameerikaan akka dabarsitee kennituuf gaafatte. Poolisii federaalaa Itoophiyaa namoota Ameerikaa jiraatan barbaadaman dabarfamanii akka kennamanii fi tumsa akka taasifamaniin ambaasaaddara Ameerikaa gaafattee jirti. Poolisiin federaalaa gaafii kana kan dhiyeesse Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa kan ta'an Ivin Maasingaa ta'u poolisii federaalaa ibsa caamsaa 10 bara 2024 baaseen eeree jira. Itoophiyaan nagaa fi tasgabbii biyyattii jeequudhaan nan isaan barbaada namoota jettu akka dabarsanii kennaniif tumsanii fi kan gaafatte komishinii poolisii federaalaa Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'elii fi ambaasaaddara Ivin Maasingaa marii jimaata gaafa caamsaa 10 bara 2024 taasisan irratti ta'uu ibsameeti jira. Komishiniin poolisii federaalaa Damballaash Gabra Mikaa'el biyya Ameerikaa keessa taa'uudhaan namoonni nagaa fi tasgabbii keenya jeequudhaan barbaadaman dabarsinee kennuudhaan gama Ameerikaatti tumsa akka taasifnu ambaasaaddarichaaf gaafii isaanii dhiyeessanii jiru. Waa'ee qaamolee nagaa fi tasgabbii biyyattii jeequudhaan barbaadamu jedhamanii eenyu akka ta'an ibsa poolisii federaalaa hin eerre ture. Ambaasaadar Ervin Maasingaan gama isaaniin poolisiin federaalaa Itoophiyaa yakkamtoota Ameerikaa barbaadaman dabarsee kennuudhaan gumaacha inni taasise galata dhiyeessuu isaanis eeree jira. Biyyi isaanis poolisii federaalaa Itoophiyaatiif deeggarsa wal fakkaataa akka taasiftuuf gahee isaanii irraa eegamu akka ba'an ambaasaadar Maasingaa himuu isaanii ibsa kanarratti eeree jira. Itoophiyaa fi Ameerikaan waliigaltee yakkamtoota dabarsanii walii kennuu qabaachuu baatanillee Itoophiyaan waggoottan muraasa dura dhalataa Itoophiyaa ajjeechaa namummaa lamarratti raawwate Ameerikaan barbaadaa turte Yohaannis Nasiibuu jedhamu dabarsitee kennuu isaas ni yaadatama jedhamee jira. Poolisii federaalaa Itoophiyaa biiroo qorannoo federaalaa Ameerikaa FBI waliin hariiroo qabu caalaa cimsuudhaan ambaasaaddaricha gahee gama isaanii akka ba'an komishiniin waamicha dhiyeessee jira. Ambaasiin Ameerikaa Finfinnee jiraatu ambaasaaddarichi komishinarichaan waliin mari'achuu ilaalchisee ibsa baaseen gama namoota barbaadaman dabarsanii kennuutiin wanti eererlee jiraachuu baatus raawwii seeraa ummataaf qaamolee haqa ilaallatu irratti mari'atuu isaanii ibsee jira. Oduu kennaa biyya alaatiin korri waliigalaa biyyoota gamtoomanii murtee miseensummaa Filisxeem deeggaruu dabarse. Korri waliigalaa United Nation kun mirgoota Filisxeem dhaabbaticha keessatti qabdu cimsuudhaan akka miseensummaatti akka fudhatamanillee waamicha taasistee jirti. Guutuu isaa Xubaabunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Korri waliigalaa biyyoota gamtoomanii murtee miseensummaa Filisxeem deeggaruu dabarse. Korri waliigalaa UN kun mirgoota Filisxeem dhaabbaticha keessatti qabdu cimsuudhaan akka miseensaatti akka fudhataniifillee waamicha taasiseera. Filisxeem bara 2012 irraa kaasee biyya osoo miseensan ta'in gita taajjabdummaatiin qooda fudhattu akka taatuuf hayyamameeraafi. Gitni taajjabdummaan hirmaachuun mirgoota biyyi miseensa guutuu ta'e argatu ni hanqata. Miseensummaan murtaa'uu kan danda'u mana maree nageenyaa UN qofaanidha.
jedheedha. Dhiyeenya kana Filisxeem akka miseensa guutuu hin taaneef mirga sagaleetiin kuffisuu qabdu fayyadamuun US kuffistee turte. Sagaleen jimaata darbe kana kennite garuu deeggarsa Filisxeemotaaf qabdu kan itti agarsiifte ta'uu hubachuun ni danda'ama. Pirezidaantiin Filisxeem Mahamuud Abbaas murtee kana waan gaariidha jechuun gammachuun simataniiru. Murteen kora waliigalaa UN kun carraaqqii Filisxeemonni sagalee biraa dhimmicha irratti mana maree nageenyaatiin kennamu kan deeggaruudha jedhan Mahamuud Abbaas. Filisxeem UN keessatti mirga miseensa guutuu argachuuf carraaqqii taasiftu itti fufti jedhan. UNitti ambaasaaddarri UN Gilaad Eerdaan dhaabbatichi yookiin korri waliigalaa UN biyya shoror keessaa simate jedheera. Ambaasaaddarichi kora kanarratti dubbii dubbatee miseensonni murtee kana bifa ciigoo fakkaatuun dabarsuu isaaniitiin himachuun kooppii chaartara UN tokko tatarsaaseera. Murteen kun yeroo biyyoonni Awurooppaa baay'een Filisxeemiif akka biyyaatti beekamtii kennuufiif karoora akka qaban gabaafametti kan dhufeedha. Dursaan imaammata alaa EU Joosef Boreel Ispaanish Broadcastii irratti kamisa dubbii dubbataniin Ispeen caamsaa 21 waan kana fakkaatu gochuu qabdi. Kanaan duras Joosef Boreel Ayirlaand, Sloveeniyaa fi Maaltaanis tarkaanfii wal fakkaatu ni fudhatu jedhee osoo guyyaa isaa hin mirkaneessin. Murtee UN jimaataa kun Filisxeem qaama jarmiyaa idil addunyaa kanarraa mirgoota dabalataa akka argattu taasisa. Kun UN keessatti Filisxeem akka falmii keessatti dhimmoota ajandaa ta'an dhiyeessuu fi koreewwan jiran keessattis bakka bu'oota ishee filachuu keessatti guutumatti hirmaattu gargaara. Haa ta'u malee ammas garuu sagalee kennuu hin dandeessu. Kana ammoo korri waliigalaa UN kennuufiif kan hin dandeenye yoo ta'u mana maree nageenyaatiin deeggaramuu qaba. Dhimmi Filisxeem akka biyyaatti beekamtii kennuu waggoota kurnaniif hawaasa idil addunyaa biratti rakkisaa fi falmisiisaadha. Akka madda oduu Reuters jedhetti biyyoota addunyaa miseensa UN ta'an 193 keessaa 139 Filisxeem biyya akka taatetti beekamtii kennaniiruufi. Kun garuu murteen koree waliigalaa UN akka mallattoo guddaatti kan ilaalamudha. Qabatamaan Filisxeemonni kutaa Israa'el humnaan qabatte West Bank keessatti gariidhaan karaa abbaa taayitaa Filisxeemotaa humna of bulchuu murtaa'aa qabu. Abbaa taayitaa Filisxeemotaa bara 2007 keessa Gaazaa Striip Hamaasiin jalaa fudhatameera. UN daangaa lamaan Israa'eliin kan qabamee fi qaama siyaasaa tokko akka ta'anitti yaada. Israa'el ammoo Filisxeem akka biyya taatetti beekamtiin kennituu fi mootummaan Israa'el ammaa kunis West Baankii fi Gaazaa keessatti biyyi Filisxeem uumamuu ni morma. Biyyi akkasii kun uumamuun jiraachuu Israa'eliif yaaddoo ta'a jechuun falma. US walitti bu'iinsa Israa'el Filisxeem kanaaf furmaata jechuun fala biyyi lama jiraachuu qaba jedhamuun biyyi Filisxeem walaba taatee akka jiraattuuf yaada dhiyeessiteetti. Ji'a darbe yaada furmaata Aljeeriyaan Filisxeem akka biyyaatti simatamuu qabdi jechuun dhiyeessite irratti US bakka biyyoota dhaabbatoo shammana maree nageenyaa keessaa tokkotti humna sagaleetiin kuffisuu qabdu fayyadamuun kararratti hambiste. US Filisxeem akka miseensatti fudhatamuun qabdu kan jette ammallee hin gahoomne sababa jedhuun ture. BBC Afaan Oromootti gabaase. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummataarraa oduunarraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii.